Har'a gaafiin jiru baay'inaan warra STCdhaa fi moobaayiliiti. Ajaa'iba isaa warreen zeen kana quufanii jiran fakkaata. Appilikeeshinii tokko kan isa kana hojjetu moobaayiliis ni hojjedha jaa garuu akkam akka dhugaatii hin beeku moobaayilii ani keessaan qabu firii jaa garuu inni eega abdeette har'aan tana abdeette har'aa haala hedduu abdeettee jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee jirra jirtu isiniin jechaadha. Hordoftoota tiyya kabajamoo mee amma shabaka kana appilikeeshinaa nama gabbuusee isin barsiisuu deemu kana kanaanin hojjechuu jira. YouTube seenne akkuma yeroo taane haalaallu akka hojjetu ni argitan jechaadha. Akkasuma warreen maatii chaanaala kanaa ta'in hordoftoon tiyyaa ammoo maatii chaanaala kanaa ta'uu hin dadhabina isiniin jechaadha. Hoggummoo chaanaala kanarra dhuftanii akkasuma viidiyoo hogguu daawwattan like godhuu hin dadhabina. Likein keessan na jajjabeessa waan ta'eef ibduuba deebinee kun dalaguu isaa hubannee booda mee TikTok haasennu TikTok akkasuma liivii isaa hojjechuudha qaba appilikeeshinii tokko. Yoo liivii isaa hojjechuu baate appilikeeshinii dadhabaa jaama. Ni argitan jechaadha. Faamilii keessan, ጓደኞota keessan. Okay, kun amma shabakaa namti sana biraati malee ni argitan jechaadha. Ni hojjete jechuudha. Ibduuba deebinee appilikeeshinii kun akkamitti akka argamu eessa akka argannu waliin ilaalla. Yeroo hundaa'uu Telegram irratti maxxansa jechuu appilikeeshinii kana Telegram jalatti maxxansa. Maaliif yeroo hedduu diibkireeshinii jalatti maxxansee namoonni diibkireeshinii kana hin beekan saniifiin Telegram jalatti maxxansuu eegale. Amma Telegram hogguu gaseenne Telegramni gadaa oroodha akkuma jiru ni argitanii galatoomaa warreen subscribe isaan gootanii guyyaa 2-3 keessatti nama 90 godhee jira. Appilikeeshinii kana isa kana gabbuufattanii dhawwitanii gabbuuftanii itti fayyadamtanii dabartanii jirtan ammaa duranii hin beekan. Inni kun pileestoorii keessa hedduudhaan dhabamee ture amma deebi'e jechuudha. Oppiin goonee seennee amma isaa dalagu jiranii argatanii osoo inni kun cufamee warreen hin hojjetu jettanii kashakkidan taate takka cufeen ibduuba deebiisin garsiisa. Miidiyaa reefuun tana itti fayyadamu jirru ni hojjetamu hin hojjetu jennee ibduuba deebinee takka qofa laalla. Akkasuma walii viidiyoo reefuu malee asii booda hin xu'achiisu. Waan ta'eef YouTube illeen akkasuma hin dalagu. Walii asii booda YouTube hin dalagu ni argitanii viidiyoo tana gabaabsuudhaaf isarratti deebinee serveriin isaa akkuma ilaaltanii hordoftan kun zeen 3-4 qaba. Akkasuma kan feetan irra kaa'atan garuu tokkoffaa irratti dalaga. Hundarratti osuma dalagu tokkoffaa irratti irra dalaga. STC fi moobaayilii akkasuma hogguu as dhuftan isin appilikeeshinii kana duraan wal beektan jechaadha. Mee haalaaluu STC'n akkamitti hojjetu. Warri STC jettan isa kanarra kaayadhaa. Isa kanarratti ilaaltanii isiniif hojjeta yoo arbijee. Viidiyoo tana hamma xumuraatti ilaalaa irraa fayyadamaa isiniin jecha. Viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti eegaa tura.